gotaan warra booyu sanii misiin jedhe sitti meeran ma ummata irra teettee akka keessan dhuftu sirraa buutee keessan dhuftu si beekaani maaf ummataaf maal jetta bor ummatni kunoo dhaqee dhufee jettee ummatatti waan borii muuf deemtu an namaa miti yoo ni dakmuኛል wallahi dakame inso bor jettan dhugaadha ma tiktok kiyya sabrat argaan jirtani السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرا كيرين قديني نما مودي كابتو جروسو أغرتومو. مودي ميتي وردقما. لا وان فريها قدو دي سقاتي سا كيرين قدين. بلوك فرا قدو يوني ديبي خانا بودا. وان فريها قدو كيرين قدو والله. ها؟ وان بلوك الأنفرا مجرى. جاتشي أكني مودي كابتو جرو رامولتا. طيب. ليه هتايتي أنت؟ ما بعرف. أبوني؟ ويه. أكني مودي كابتو جرو رامولتا. أكما تديتي كيسان دبستو في كنافو إن دبسينين. ما صابون بيكو يسانين سدبسي أينو جدين. Dhugaadha bar wallahi dhugaadha accounting kun kan kiyya bar eenyummaa isaa mo'isatti ati akka fadhaa godhuu dhiisiga accountii garuu hamma akka qabdu kana miti isa kana miti tiktokin kiyya isa duraan fayyadamu tokkodha tiktokin kiyya fi facebookin kiyya immoo wal hidhatee jira jechuudha ati nama passwordii kanniteef yookaan nama tiktokii san siibane yoo beekte mungkin nama santu akkas goyseta malee tiktokin hack hin ta'u akka fadhallee yoo ta'e namni hack godhee passwordii kana wajjin fayyadamuu hin danda'u yoo gube qofa namni kanaafuu yookaanu kanammoo yani maqaadha jijjiireta follow haga keetii haqa buratti maqaa jijjiiree kana kana muudii qabachuudhaaf dhufeta Mungkin sababis eenyummaa isaanii beektanis garuu I don't know gaara torbu jira eenyu kan ol seensisi mee seensisi seensisi isa yoo taate jira okay seensiftaanii bakka maan godha seenii baraani waan inni isaan jedhullee naaf deebisaa hin jiru ani eenyummaa isaallee hin beeku kanaafuu ittuma dhiisi ati tiktokii biraa waan qabduuf san ittuma dhiisi akka fadhaa godhu achi keessaa silaa wayii wanni takka waan hin jirreef haa jira akkoon qabu san haasoo irraa ni beeksisa garuu akka muudii qabachuu jiru muudii kan baanta browser inni bara kunooti isaa harka jira bar tiktokiin kun bar kan kiyya yoo akkas teegamee itti deebii gaafadhu yookaanu wala nagadishee kan wallahi inni yaayuu akka ደክሞኛል በእናታችሁ ሰው ሲደክሞ ታውቃላችሁ የሆነ የውስጥ ድካም jechi tiktokiin san si jalaa badeetu dhiistee miti ati haaboni na jalaa badee osoo hin taane paaswoordii isaa dagadhee lakkoofsaan ittiin banadhe sunillee gubatee akkasittiin wanni jedhu okay kanaafuu
eega dhiistetti inni dhufee amma haarootti yaani akka ajandaa biraasiif hin taane ittuma dhiisi. Akkuma dhiistessanii dhiisiif. Kana keessatti nuftee na gaafatu na dubbisuu qabda jedhaan dhageessu ani eenyu jedhee kan tokko deemisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan? Jirra alhamdulillah. Boni akam? Boni toksiimu fedha inshallah. Mee waan gootu nama suni waan akkasii wajjin dubbatanii bolokka ofirra godhi. Maal jennaan bitta viidiyoo tanteetillee fuudhee posti godhuun danda'a beekte. Amma isallee waan tokkollee isallee olillee hin baasini isallee ofirraa bolokii godhe. Maal jennaan viidiyoo ati posti goote jassanaa hojii ati posti gootellee fuudhellee innillee deemeellee posti godhuun danda'a beekte akkas. Koppii godhe. Koppii godha garuu harkiin kenniniif nama akkasii suni namni dhiiraa akkas ta'u malee harkiin kenniniif nama akkasii waan tokkollee wajjin hin dubbatin. Akka obboleessi keenya barakaan jedhee akkaawuntii misaata duraa maqaa cheenjuullee hin danda'a. Nama fooloo 90,000 wayi qabu ka maqaa booniyyeetiin banatee waan booniyyeen gadhiistu ka gadhiisu ka harkeen qaba. Kanaafuu namni muudiin taane fayyadama beektaa? Wallahi nama maqaa keetiin daldalachuu fedha. Maqaa keetiin followers argachuu fedha. Fooloo 90,000 qabu agareen. Isiidha see hunda ilaalee isiin. Wanni isiniif hin galle tokko inni sun kan kooti. Maqaa kiyyaan banamee miti. TikTokin ani jalqaba ittiin dalagaa turedha. Okay, TikTokin sun kan kee jechuudha. Si dura? Duuba akkam tarkasii bahe akkam hin hakkanii akkam hakkamuu hin danda'u akkanatti. Jedhee bara. TikTokin kiyyammoo keessatti qabamee jira. Okay, Facebook ni TikTok sanii wajji walirra bante Facebook ni san hijira sa? Facebook ni yoo ka jiraatu ta'e rakkoon qabu gaa duuba Facebook masan seentee bar Facebook irraan seenuu ni dandeessa ammallee isaan yoo ta'e yoo bilbilaan banuu baatte. Akkasii yoo Facebook hin jire banamuu danda'a yoo Facebook hin jire malee naan paaspoortii sunumitti qortee si gaba. Akkas malee seenuu inuma hin danda'u inni waan feesbuukaan banteef seenuu hin danda'u dirqama koodiin feesbuuka keetirra dhufa. Mumkin yoo akka carraa ta'e nama yeroo takkaffaatiif feesbuukii sii bane yoo ta'e qofa paaswoordii kana beekuu danda'a namni kun.